الله وبركاته وردفتوتا abdiyaab akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii rawaa'ee barnoota keenyaatiin deebinee jirra. Akkaataa VOA sagalee dhaggeeffattan dhiyootan jijjiiramtee warri jalaa badde yoo jiraate akkaataa itti sagalee dhaggeeffachuu dandeessanii fi liivii dhaggeeffachuu dandeessaniin isin garsiisa. Na hordofaan isiniin jaa san dura garuu abdiyaab subscribe godhuun irraanfatina. Warri gootanis hedduu akka galatooma. Warri subscribe gootanii jirtan like share godhuu irraanfatinaadha. Warri hin godhin ammoo YouTube seentanii abdiyaab jettanii subscribe godhuun irraanfatina. Fakkeenyaaf YouTube seentaniiti abdiyaab jettanii abdiyaab jennaan kanuma isa look subscribe godhuun irraanfatina. Bakka tanaatu hidhanii subscribe godhuun irraanfatina. Warri gootanis like share godhuun dagatinaan isiniin jaa. Asumaan karaa barnoota keenyaa deebina. Barnoonni keenyaarra waa'ee VOA'n dhiyootana yoo akkuma xiyyaa taate nama biraa irratti illee argateen jira. Nama biraatu na gaafateefi VOA'n duraan buufattanii sagalee irra dhageeffataa turtan ifumaaf update taateeti diimtuu tana taate ifuma jawala keessanirra amma duraan qabaatan taate update taate ifuma diimtuu tana taate. Diimtuu tana amma fakkeenyaaf yoo seentanii afaan amaraatii fi afaan oromootii isin qabdu jechuu isin fakkeenyaaf amma kanatti okkilik godhe yoon hin seene akkanatti inuma afaan ingilizii malee afaanota biraa hin qabdu jechuudha. Amma sila afaan jijjiiruuf bakka tanatu hidhanii afaan jijjiiruuf bakka tanatu hidhanii waata kan qabdu jechuudha. Inuma bakka wanni jijjiiruu dandeessanii hin jirtu. Yoo lissi amma fakkeenyaaf lissi jetteetu hidhe oduu ingilizeenyaa si dhufaa jechuudha. Ati afaan oromootiif afaan amaaraa waan barbaadduuf waluman gartan jecha jara sila barbaadu san afaan oromootiif afaan amaaraa hin jiran haaromtee akkas taate jawal maratti haaromtee ifumaa diimattee akkas taate jechuudha. Saniifuu isin amma tanaatu dalaga afaan oromootiif afaan amaaraa tanaat dalaga. Isii tana play store seentanii play store seentaniiti VOA Horn Africa tanin Horn Africa app tanumaatu isiidha. Horn Africa app Horn Africa eegeetan bada VOA Horn Africa tanuma click gootan search gootanii akkanatti isinii dhufti. Hoggaa akkanatti isinii dhufte booda tunta duraanii update taatee dalaguu diddesanii tammaatone isii tana Horn Africa ta'e kanala VOA Horn Africaatti isii tana irra dhooytaniiti isii tana buufattanii jechuudha. Anamma waan hin buusee jiruuf baneetumaan isin garsiisa. Open godheetiin isin garsiisa. Isii tana open godhee afaan oromoo afaan amaaraa addaan qabdi jechuu isin akkana jirti. Oduun galgaluurraa akkanatti isinii dhufti mata dureetti. San booda ati afaan jijjiiruu yoo feete asuma dhooyta. Yoo afaan amaaraa deebisu dura afaan oromootiin isinii fita. San booda ati dhufteeti as dhooyta. Bakka jechuun hedduun jirtu tana dhooyte. Asirratti waggaa dhooyte akkanatti isinii fiddi viidiyoo fi sagalee fi waa hunda. Amma fakkeenyaaf kuni kaduraa kun viidiyoo jaa. Kun viidiyoo jaa. Yoo viidiyoo daawwatu feete san tuyta.
audio hajuu as jira ammas audio hajuu kana tuqxee jechuuti oduu tamsaasa yeroo hundaa galgala dhageeffachuuf audio hajuu kana waggaa tuqxee as deebiteeti ammas tamsaasa guyyaa tuqxa. Abdii Raggaasaa namuree jira wachiituu eegalee jira kanatti isin himaa jechuudha. Mana murtii aanaa buraayyuu kunini namkan kaleeman murtiitiin dhufee guyyaa 11 tamsaasa guyyaa hajuu kana tuqxanii sanboodeeffamaa kanatti isin dhufa alaatul irraa deebitanii sagaleen alaatul jirtee fakkeenya fakkaataatti afaan amaaraa jijjiirtanii isin garsiisa. Akkataatti afaan amaaraa jijjiirtanii isin garsiisa yoo warra afaan amaaraa jijjiirachuu fedhu jiraate taate akkanatti afaan oromootiin jira isa kana tuqxanii isa kana waggaa tuqxan jala kana tuqxan qindeessa keessa seenuun jijjiiruun ni danda'ama hajuu kanarra tuqxanii waggaa akkanatti tuqxan reset primram gocha hajuu kana tuqxan jechuudha. Reset primram gocha hajuu kana tuqxanii sanbooda afaan oromoo afaan amaaraa afaan tigirinya akkas jee jira. Ati afaan amaaraa feete taanaan gubbaa kanarratti dhaawattaa jechuudha. Afaan oromoo feete taanaan kanarra dhaawattaa tigirinya feete taanaan as kanarra dhaawattaa. Saniifuu an waa'een afaan oromoo fedhuuf isuma irratti hin dhiifadhaa jechuudha. Akkasii subscribe godhuun irraanfatina galatoomaa viidiyoo tana hanga xumuraatti irra deemaa dhageeffadhaa galatoomaa nagaan bula.